Idealin dhufu ganaadha jaartiin nama kabajaa qabdi waan ta'eef samma nama ofirraa qaxaraalee bulee haasee jechuudha. Garuu Qadir ishii surprise goote takka. Wallahi na goote asaab isii surprise ajaa'iban na goote yoo. Wallahi billahi akkamiin na goote beektaa? Anaa quban qabne ummaati yaadaa bittee geessite. Yaraan asitti bakka qabatan beekti bara. Ayyaa wallahi ajaa'ibaar anuu eegas booda bakka akkaan godhu wallaalee yoo. Duuba dhaaba bittee ummaati yaa gaafa geessitu kalaas. Amma ilma laalame wallahi. Dhalaan teenya dakanaatun ganda keessa maarree ta'ee ganda keessan akkas na godhee ganda keessan kun anuma jibba ganda keessan kana maarree laal taarsiitun laal achiin tuwitee laala haadha Qadiroo tiyyaa haadha maarree tiyyaa qacam godhe beekadhu nama haadha tiyyaaf abbaa kiyya akkatti kabaju usir dhaggeeffadhu us waan dhugaatu kun wallaahi waan dhugaa waan yaqiina waan lafa jiru sitti dhaggeeffadha. Dhalaan yoo jaarsa keessan qabachuu barbaadan dhaggeeffadhaan akkasitti ma yoo jaarsa keessan jalatti qabuu barbaadan ganda isaanii haddan qabi ganda isaaniitti qabamu dhiirti waan ganda jeerraa laal gizee nama akkatti ummaan tiyyaraan feetu nama abbaan kiyya akkatti naan fadhu nama abbaa kiyyaaf ummaa kiyya akkatti kabaju akkam jeetan dhiisas hin jetti qalbiin ishii yoo ati ganda isaanii tuttuute immoo tun akkanuma gizee adda baanes akkuma na daffarti gaa isin beektan amma laa naafi waan ishin direeti garte ganda Qadirfaa qacama godhatte qabatte. Aku Qadir ilma kiyya jaanama abbaan Qadiris miyyoo san naa jabeessi gaayii ati fayyaa qabdalleen joo bar wallaahi dhugumaa bar usiit balaa haatilleen naafin naga qabdi qashtiin maalitti irti mee naafitti naa kan dette aku Qadir assalaamu alaikum waliin jenna akkanuma dubbii ateetti tanaaf jechuudha ka amma osoo an balleessee jechuudha osoo amma balleessee dhaqee naafin akkana daleede jeen hin gootuu naan jaan anumarratti muran badii warri kiyya akkanare anumarratti muran. Dhaqee yoo himate dubbiinsii bakka qabdi. Garuu anillee warri isillee jechuudha yoo isin dhaqee himate tasiini kuffisan tiyyoo ol fuudhan anis warra isii akkasumatti hin kabajaaf. Gootana bultii walitti qajeelturee namni keenya bar bultii bakka itti qabatan hin beeku. Amma silaa nama akkan amma sirraa faaxeen akkatti uwwatu kanaan qaatta kan fuudhan. Qadir wallahi. Faaxee beek amma ibjajuun jahu Qadir wallahi lazim. Faaxee meeqa jechuudha. Gandi kee sodaa ganda keenya takkatti sodaa ishiitti illee miti jedha. Sodaa ganda keenya takkatti dhalatte hin dee'an. Maaliif beektaa? Miyyoo ganda keenya akka qabatte laa. Saha wallahi. Maatii silaaqaata akka dhalaan si jala fiidu tanaan silaaqaataatu wallahi ibsaanuu ajaa'iba natti ta'e bara. Kutee qaata. Edaa midhayoon bakka si qollofte qabdi. Wayna qollofuudhaasi. Yoo ilma kiyya taate gaa miyyoo tana sitti gaa laa ilaaha illallah. Amma wal maddi isin fidaa du'aa ittiin jiraati. Yaa ilma kiyya tana jabeessinaan jaa. Laali gaa ammaan tana gaafa dhalaan akkasii waa qabate. Amma sisir kan naanati maa dubbiin tun kana nyinyi jetta waan ibsaan sin jurraa fudhadhu. La san anu beeka san amala wajji dhalaa sii galte dhalaan hin fudhattu itti himaniif waan uumamaan qabdu yoo ta'e malee sii galte. Hoggaa heerumte ganda jaarsa keetii qabadhu jabeessi itti qollofi ulfina achirti laa jaarsa kee jaarsa waan biraa qofaan isin dhiira achittis qollofiiti ganda kanaan akkatti laa ashkaraa kare sii galee ganda isaanii ganda lamaanitti hin qollofanii rakkoo miti. Algaa fi warra soddaatti hin qollofan maaleesh. Wallaahi dhugaan baan ganda gaafa ganda isaanii achi gara galti laa Qadir akka dhaggeeffadhu waan jiru sitti hima. Ganda tuttuitu. Aboo miyyoo isa wajjuma hirta aboo tana naattu sirraa jee umma jaalala abbaan keetis ummaan teetis aboo tana yaa ilma kiyya miyyoon tuwwaa teetii miti rabbi teetii walitti shaafidu umma jetti. Gaafa kanatti mana keessatti hojii ciqiin gisuma takka illee sirraa hin qooftu. Gaafa kana aboo maamiyyoo tana cinqii dadhabe aboo duraan hin dubbadde yaa ilma kiyya tasa fakkaatu rabbi sitti haafidu. Hagama siin jette adduma guuratta jechuudha. Tun bakka irraa miidhamte hin beektu bakka irraa dhaamte hin beektu bakka irraa kaan ishii hiikkatte hin beektu jechuudha. Yoo ishiiti Qadir kiyyaan na hiikeeftes noo Qadir miti. Dhugaa. Dhalaan anan dhugaa isin tima dhalaan teenya ganda jaarsaa fa'a qabadha. Amma garuu wallahi dhalaan teenya illee tottoluu jirti ibsaati amma wayii sii galee iccitii takkan sii magaa. Ayya. Amma dhalaan teenya taarargee jechuudha taammaatuun jechuudha wallahi. Sheekhamini birootu maal jeen dhageenye dubartii waan jaarsaatis irratti dhiisaa akka mi'aa jaarsaa beektu jedhe.
amma dubartiin ammaa ta'an ol kawatu tullaa miyaa dhiiraani beetiin jiru wallahi amma narkee ijoolluma xixiqqoo tanaatu heerumee warri gurguddaan hundi walii kaniiti jiran amma namni dur ol fuudhu biyya teenyatti hin baane. Amma ijoollee zamanaa ta'an amma wal lafaa kaatutu wallahi ilmoo walirraa dhadhalan wal bira ta'an ijoolluma xiqqoo mee biyya keessa ni walii gaafadhu. Amma mootummaan absumaas dhorkee jira absumaan ni beektaa. Gabbar. No la ilaha illallah. Absumaan gabbara. Ammaan absumaa si beekan afaan keenyaa miti. Yaa wallahi nama arge ayyi nama arge yoo inni absumaan beene kun on beenu jaanna. Mee fidaa ijoollee biyyatiyyaa absumaa waan jaman absumaan araasin seewwan. Okay. Okay, ijoolleen argee namni biyya isaa ijoolleen carcar. Hamsumaa beeytamoo hin beeytan takka takka barreessaa warri Mee warri ni beeynatan absumaa. Ijoolleen argee qofti ijoolleen taan hin beeytan ni beeyna. Hamsumaa beeytamoo hin beeytan. Beeynu hin abiyyoon hin beeynu jaa warri hin beeynatan quxurii lama barreessaa. Warri hin beeynatan quxurii lama barreessaa akka kiyyaa. Keenyaa fi keessanuu adda gaa kalaas. Ayo tu tak kemana tu wala dabar. Wallahi adda kalas. Beenu, warri beenu tan quxurii lama barreessaa. Nola. Kalas amma carcarii fi arargee baattu afaan adda addaa dubbatan jechuudha. Wallahi wala darab suma wani jamun beenu nan dhageenya suma tuofa. Laani beenu. Warri ni beena juu lama lama barreessutti hiraa barla. Warran beenu joobar kun warri lama lama barreessu. Warra ni beena jettu. Okay, warri ni beena juu takka takka barreessaa mee ijoollee arargee qofti. Warri beenu tan ijoolleen carcar lama lama barreessaa. Ijoolleen carcar keessatti habsumaa waan jamu ni beena tan barreessaa lama lama. In beenu warrattan. La warri beenu etan takka barreessaa warri ni beenu etan lama barreessaa. Kalas. Wal qayyarte wal dhootte dhiisi bakka. Ana amma walumaa galattu hayaati dheena qabachuu fi kattaanamu akkamiin laalta? Dheena qabachuu kattaanamu eessa beekta? Dheena qabachuu kattaanamu. Dheena qabachuu miidiyaa irratti hin dhagee tokkoffaan beeku duraan wallahi. Dhaqna qabaa jaanii wallahi miidiyaa irratti hin dhagee. Ana akkin itti beeku hamsumumatti hin beekan. Absumaan maal obboleessa kiyya waan hin jiran haaseen? La ilaha abuwan jirre wallahi billahi arargee ba addunyaa bira irra jirtanii qoy addunyaa bira irra dhuftanii qoy waan oromoo guutuu fayyadu waan fayyadamu kanarratti dhiyeesse mee obboleeyyan kiyya ijoollee harargee taatanii hamsumaani beena jettan tokko tokko barreessaa please warri ammoo harargee taatanii hin beeynu hamsumaa jettan lama barreessaa kalaas please namni biraan barreessinaa rabbiin isin qabe namni gartee harargee taatanii hamsumaani beeneetan takka takka barreessaa hamsumaan ni jirti warri jettan takka takka barreessaa warri ammoo ani harargeedha hamsumaan beekuu jettan lama barreessaa kalaas amma laali ibsaa kalaas keessafuu ijoolleen carcar keessatti hin beekan okay, amma laal. Yeah. Okay. Maaliif akka fe'inutti fayyadamtu? Haasawan jirran fidin akka waan amma. Suuraa biti kaakiin itti guddadhe kasi sirkannaan ati harargee irraa ibsaan irraa dhiisisiin jedhanii. Aboon abada. Dhiida shawaalaa attanii nutti fiddan ammaan tarraabshaa sun deemanii dhaggeeffata.